Akka mul'atan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV kun kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV dha oduu teenya isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduun teenya kan arraantanaa itti xiyyeeffatu tokkorraa jecha artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofeen uumameen walqabatee namoota naannoo Oromiyaatti qabaman keessatti kanneen 2,000 ol ta'an irratti himatni banamuu fi akkasumatti illee waa'ee dhibamuu artistii Dr. Kabajaa Artist Alii Birraatiin kan irratti xiyyeeffate ta'a. Kanaaf kabajamoo jaalatamoo daawwattoota keenya bal'ina oduu keenyatti osoo isin dabarsineen durammoo hangafootaan isin dhageessisam. Dr. Kabajaa Artist Alii Birraadhaa dhiyeenya kana dhukkuba hamaa keessa jiraachaa tures edda kaleessa marsaa miidiyaa irratti ololli oliif gad kan lubbuu isaa dabre jechuudhaan marsaa miidiyaa irratti maxxanfamaa ture miiri uummata Oromoodhaa gaddaan guutamee ture gara arraantan ammoo artistii fayyaa isaatiin mana isaatti deebuunsaa gammachuu nama hundaa ta'uun argameeti jira. Alii Birraan waa'ee kanarratti maal jedha? نقول أنني perfect هيتي مو دكتور راني في سستروتا هندا ولا بتشاجرنا أما بوكوتي ورينا يد دفتن هندي نقلت هما ورينا تيادنيس هما ربي سني كفلا Naannoo Oromiyaatti namoota 2,000 ol irratti himannaan banameeti jira. Hokkora ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofeen uumameen walqabatee namoota naannoo Oromiyaatti qabaman keessaa kanneen 2,000 ol ta'an irratti himatni banamuu abbaan alangaa waliigalaa guyyaa kaleessa himeeti jira. Waajjira ministeeraa muummeetti kaleessa miidiyaalaaf ibsa kanneen abbaan alangaa waliigalaa Dr. Gideon Xomtos kanneen magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaa keessatti hokkora kaasanii qindeessan to'atamu qorannoo xumuramee jechuudhaan dubbachaa bakka turanitti. Oduu maddeen alaatiin Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siidaan Apartheidiif dhaabame akka buqqaafamu ajaja dabarsan. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa biyya isaaniitti Siidaan sirna Apartheid artistii Dr. Alii Birraa fayyaa isaaniitiin gara mana isaaniitti guyyaa arraantanaa galuun isaanii dhaga'ameeti jira. Artistii Alii Birraadhaa hospitaala waliigalaa fi kolleejjii fayyaa Adaamaatti erga yaalamaa tureen booda fayyaan hospitaala gara mana isaaniitti akka galee jiru dubbachaa ture. Kaleessa galgala miidiyaa irratti wantoonni ololaa garagaraa uummata faanjeessaa yookaan burjaajeessaa ture. Kaleessa galgala suuraalee isaa facaafamuudhaan akka gaddaatti kan miidiyaa marsaa hawaasaa irratti maxxanfamaa bulee fi akkasumatti illee keessattuu akka lakkoofsa biyyattiitti halkan keessaa sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti artistii Alii Birraa du'e jechuudhaan namoonni tokko gadda miiraa hedduu keessa galuun dhaga'ameeti ture. Wayita sanitti namoonni hedduun rifachuudhaan garoota namoota itti aananitti bilbiluudhaaf carraaqqateeti ture. Namoota san keessaa tokko taanullee adda baafannee erga qulqulleeffanneen booda fayyummaa isaatii fi haalli fayyaa isaatis wayyaarra akka jirtu addaan erga baafanneen gara marsaa miidiyaa irratti nutis maxxansuu dandeenyeen gammachuudhaan miirri keenya gaddaan guutame gara gammachuutti jijjiirameeti ture. Ololoota akkana namoota ilmaan sirna nafxanyaa lalisan gara marsaa miidiyaa hawaasaa irratti namoota ija Oromoo ta'an kanneen fayyaa dhukkubaa sababa itti ta'e lubbuu dhaban jechuudhaan wayita maxxansaa turan irratti burjaajuudhaan ilmaan Oromoo Facebook irratti kaleessa gadda hedduu dhageessisaati turan. Ergasiin akkuma ololli kun facaafamaa tureen artistii Saaliyaa Saamiitis gara marsaa miidiyaa hawaasaa kan akka Facebook tamsaasa kallattii dhufuudhaan hospitaala wayita deetetti akka jiruu fi nageenyi isaatii fi fayyaan isaatis daran qulqulleeffamaa akka jiru wayita san tamsaasa kallattii waraabaa turte irratti dubbachaati turte suuraas agarsiisaati turte. Ergasiin booda namoonni hedduun tasgabbaa'anii garuu akka rabbii malee akka namaatiin Dr. Kabajaa Artistii Alii Birraa silaa lubbuudhaan dhabneeti turre. Akka rabbiitiin gunuu arraantana wayyaa fi fayyaan isaatis gara wayyaatti deebite waan jirtu jecha fayyaaf nagaan gara mana isaatti akka deebi'ee jiru guyyaa arraantanaa viidiyoo fi namoota isaan bira jiru irraas hubachuu hin dandeenyeeti jirra. Fayyaan guutamee nageenyi akka jiruu fi akkasumatti illee wayyaan isaatis gara fayyaatti waan deemaa jirtuuf artistii kabajaaf jaalalaa qabu kan uummanni Oromootii fi namoonni biroolleen isa jaalatuuf isa dinqisiifatu artistii Alii Birraan arraantana fayyummaa isaatiif wayyummaa isaa keessatti namoota isa cinaa dhaabbatanii fi kanneen gammachuu isaa jireenya isaatiif hawwan hundaa fi akkasumatti illee tajaajiltoota fayyaa kanneen ogeessota fayyaa ta'an galateeffachuun guyyaa arraantana akka gara mana jireenya isaa deebi'ee jiru addaan qulqulleeffachuu dandeenyeeti jirra.
Naannoo Oromiyaatti namoota 2,000 ol irratti himannaan banameeti jira. Hokkora ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofeen uumameen walqabatee namoota naannoo Oromiyaa qabaman keessaa namoonni 2,000 ol ta'an irratti himatni banuu abbaan alangaa waliigalaa himeeti jira. Waajjirri ministeera muummeetti kaleessa miidiyaaleedhaaf ibsaa kan kennan abbaan alangaa waliigalaa Dr. Geediyoo Xomros kunneen magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa keessatti hokkoraa kaasuudhaaf qindeessan to'atamuun qorannoo xumuramee jira jechuudhaan dubbateeti ture. Hojiin seeraa kabachiisuu poolisii magaalaa Finfinnee, poolisii naannoo Oromiyaa, abbaa alangaa Oromiyaa fi abbaa alangaa waliigalaa qindoominaan hojjetamaa turu kan himan Dr. Geediyoon ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa akkasumas hokkora naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinneetti mudate irratti qorannoo taasifamaa turus himeeti jira. Hojii qorannoo hojjetameenis ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa walqabatee gamtoota yakkaa hammaataa raawwatan addaan baase seerattis dhiyaataniiti jiran. Hokkora naannoo Oromiyaatti dhaqqabsiisanii namoota 2,000 ol irrattis himannaan banameeti jira jechuun kaleessa ibsa miidiyaadhaaf kanneen hubachuun danda'ameeti jira. Haaluma kanaanis kaleessa guyyaa Khamisaa fi jalqaba torbaan itti aanutti himata banamu akka jirus himeeti jira. Hokkora ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofeen uummanni namootni 160 ol du'uu fi namoonni 360 miidhamuu fi qabeenyi birrii biliyoona 4.6 barbadaa'uu kan dubbatan abbaan alangaa waliigalaa Dr. Geediyoo Xomros yakki dalagame hedduu ta'uusaa humna namaa fi meeshaalee qaban waliin yeroo madaalamu qormaata ittis ta'uu jechuudhaan himaati jira. Kana malees dhaabbatichi riiformii ta'uudhaanis qormaata isaa biraa ta'uudhaan abbaa alangaa waliin Dr. Geediyoon Xomros himaati jiran. Haa ta'u malee hojiiwwan gama shakkamtootaa seeratti dhiyeessuurratti hojjetame haala kanaan kan duraan turerraa saffisaan qabaachuus isaatis dubbachaati ture. Qabeessa hidhamtootaa ilaalchisedha. Komii dhiyaatee mirga namummaa kallattii gargaraatiin dhiyaatuun kan gaafatan Dr. Geediyoon Xomros gama mirga namummaa hanqinootnii fi qormaatawwan turanii fi garuu rakkoo mudatu guddaa miti jechuudhaan dubbachaati ture. Rakkooleen kunis dhaabbilee akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti dhiyaataniin furmaata itti laatamuus ni hima. Kana malees dhimma sababa siyaasaa dhimmoota obbo Jawaar Mohaammed kan gaafataman Dr. Geediyoon kunneen himatamtoota keessatti muraasni namoota siyaasaatiin haa ta'u malee sababa kanaan himatamni sochii siyaasaa isaatti osoo hin taane gocha isaanii du'a lammiilee dhibbaa lakkaawamanii sababa ta'anii jechuudhaan dubbachaati ture yookaan deebisaati ture. Shororkeessummaan himatamuu obbo Jawaar Mohaammed irratti ragaalee qaban kan gaafataman Dr. Geediyoon dhimmicha irratti deebis hin laanne. Haa ta'u malee namootni labsii farra shororkeessummaan himataman gocha shororkeessummaaf qophii taasisuus himatamaa jechuun dubbachaati jira. Gama biraatiin ajjechaa hoogganaa humna waraana Itoophiyaa Jeneraal Sa'aaraa Mokonnon kan gaafataman obbo abbaan alangaa waliigalaa kun himatamaa yakkamaa ta'uunsaa akka mirkanaa'eef kan hafes murtiin kun qofa osoo hin taane ni dubbatamaa jechuun himeeti jira. Erga Jawaar Mohaammed fi dhaabbattoonni siyaasaa kanneen hoogganan namoonni siyaasaa kan akka Baqqalaa Garbaa namoota biyya keessa jiruu fi biyyoota ambaa jiraatan irratti himanni shororkeessummaa banamee as guyyaa kaleessaa waajjira muummee ministeeraatti gaafii fi deebii abbaan alangaatii fi gaazexeessitoota biyya keessaa fi biyya alaa irratti gaafii fi deebii dhiyaateen akka deebisaa tokko hin laanne ta'uu argameeti ture. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Sitaa Apartheid dhabame akka buqqaafamu ajaja dabarseeti jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriyaa Raamaafoos biyya isaaniitti Sitaan sirna Apartheid ol qabanii lalisuudhaa dhabame akka buqqa'u ajaja dabarsan. Mallattoon Sitaa yookaan gochii qindeessummaa sanyummaa biyyattii keessa ture lalisuun dimokiraasii Afrikaa Kibbaa keessatti iddoo hin argatu jechuudhaan Raamaafoos dubbataniiti jiran. Sitaan sirna addaan nu qoqqooduu ol kaasee agarsiisu dhaabame buqqa'uu iddoo biraatti dabarfamuu qabaa jechuudhaan kaleessa guyyaa heddumminaan aadaa biyyattii wayita ayyaaneffatamaa turetti kan dubbatan. Raamaafoos Sidaan kun buqqifamuun akka seenaa haquuttis hin ilaalamu jechuudhaan ummata biyyattii hundi jiruu keessa darbee keessatti kan yaadatamus jeeti jira. Kana buqqisuu keenyatti dhiifamaas hin gaafannu, sababni isaa ammoo kaayyoon keenya biyya tokkummaa qabdus ijaaruudha jechuudhaan dubbachaati ture. Dulli Sidaa namoota sirna Apartheid keessatti beekamanii akka buqqa'u guddachaa dhufeeti jira. Keessattuu lammiileen gurraachootni biyyattii akka buqqa'u barbaadaa jechuudhaan dubbachaati jira. Maddii oduu kanaattis IPdha.
Pirezidaantii mootummaa coomsaa maalii bahaniidhaan waada galuudhaan aangoo fudhateeti jira. Maalitti torbaanota muraasaan duratti kan pirezidaantii duraanii Baabukar Kiyataa humna waraanaatiin aangoo erga fonqolchiteen torban shaniin boodatti pirezidaantii mootummaa coomsaa kan qaama waraanaa keessaa hin taane filatteeti jirti. Guddoon gannaa 70 fi ministeerri ittisa duraanii bahanaadhaan kan filataman waraana Kiyataa aangoorraa buqqaasee kan hangana hoogganan Koloneel Asimi Gaatootiin niidaa ji'oota 18 booda hanga filannoon biyyattii inni gaggeeffama jaamutti raawwatamutti mootummaa coomsaa biyyattii aangoorraa Koloneel Giyetaan ammoo itti aanaa hoogganaa mootummaa coomsaa ta'aniiti. Pirezidaantii mootummaan coomsaa kan siviilii muduudhaan waldaan dinagdee fi hawaasummaa biyyattii lixa Afrikaa ECOWAS qoqqobbii fonqolchaa booda biyyattiirraa kaa'ee kaasuudhaaf haldureewwan jalqabaa lafa kaa'u turuu isaatis ni yaadatama jechuudhaan maddi IFB gabaaseeti jira. Suudaan kibbaa harki caalaan bishaaniin uwwifamee jirti. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qindeessaa bararsaa lubbuu Suudaan kibbaa Laayinaawudiyaan gara caalaan biyyattii qarqara lagaa Naayil irra jiranii bishaan jalaa jiru jechuudhaan dubbatteeti jira. Akka tilmaama UN'tti namootni 600 ta'an biyyattii qe'ee isaanii gadhiisanii buqqa'uu dirqamaniiti jiranii jechuun dubbachaati jira. Naannolee lolaan miidhaman kanneen yookaan naannolee galaanaan miidhaman kanneen erga daawwataniin booda Laayinaawudiyaan akka jaanitti lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii torban dhufan keessatti dabalaa deemaa dubartoonni fi daa'imman hedduun duraan sababa okkoraan qe'ee isaaniirraa buqqaanii turan ammas deebi'anii qe'ee isaanii gadhiisanii jiranii jechuun dubbachaati jira. Bakkeewwan hedduun miidhaman keessaa tokko bulchiinsa Jooni Gaalaa yoo ta'u haala amma keessa jiraachuun dadhabatan godaantota idil addunyaa IOM irraa miti maaskuun dubbachaati jira. Dhaabbileen gargaarsa haalichaa to'achuudhaaf gargaarsa dabalataas gaafachaati jira. Suudaan keessatti lolaan namoota kuma hedduutti miidhaa akka jiruu fi ogeessonni akka jaanitti lagni Naayiil jarraa kana keessatti mudama haala hin beekanneen guutaa jira jechuun dubbachaati jira. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatti nu walagarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turaaf saaru du'anii hanga oduu biraatti walitti dachaanuu nagaan nuuf tura.